السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كقالي في قاري المان أورمو جرتو بجناب جراتني هدون سنجالة ماري كيسانو ماري قافينا قافتني إسني دي بسودا فولي كيسان تليا دينجرا أنا أبوليتي كيسان إسنو نسمتمو نايفاتو سايرو دي بيسن ما فنيسا قام قافي كيات أسو هنچين درا يوتيوب إساق زينو داف ورد حرواتاتن لايك سبسكرايب شير gochuudhaan kottaa bu'aaraa was hedduu irraa barattu sabboonummaa irraa barattu waan baacoo addaa garaa isinii gadi isinii lakkisuu danda'a. Jabaa keenya abbaatu jabeeffata. So artistoota keenya qaqqaalii fi gaggaarii jireenya dhuunfaa isaanii osoo jiraachuu danda'anii oromummaa isaaniif jecha dararamuu lammii isaanii ijaan ilaaluu dadhabanii baqattoota jedhamanii biyya addaa garaa keessatti argaman kana nuyi immoo hamilee taanee jabeessuu gargaaruudha qabna isiniin jechuun barbaada. Ammas itti aansuudhaan gama gaaffii deebii keenyaatti osoo hin seeniin dura ilmaan Oromoo kan kaabaa fi kan kibbaa kan na beektan marti keessanuu sooshaal miidiyaa irratti asumaan kan isin mufachiise mara keessanuu rabbiif jecha dhiifama naaf godhaa. Nama ta'e kan hin dogongorin hin jiru. Gama siyaasaas haa ta'u gama dhuunfaatiinis haa ta'u isin mufachiisee jiraachuun mala. So kanaafuu dhiifama naa godha ilmaan Oromoo. Natti fakkaatee waan hundaayyuu turee bulee namaaf gala. Nama ta'e kan hin dogongorin hin jiru. Ilmaan Oromoo dhiifama naaf godhaa please. Dhiifama naa gochuu keessan koomentii jalanna beeksisaa irra deddeebi'aa malee dhiifama isiniinan jedha Oromoo koo. Okay, gama gaaffiitti isin dabarsa. Gaaffiin tokkoffaa kana jedha. Maqaan kee inni dhugaan eenyu kan sooshaal miidiyaa irratti ittiin beekamtu eessatti dhalatte? Bakka itti dhalatte kiiloo meeqa jaallattaa jedha. Maqaan kee inni dhugaan maqaan kee inni sooshaal miidiyaa yookaan fuula feesbuuka kiyyaa irratti na beekan hawaa wallaggaa hooggantuu Oromiyaati. Mungkin hoogganuu nan danda'a inshaallah. Inni immoo maqaan kee inni dhugaallee sanuma maqaa abbaa kiyyaa qayyare malee Hawaa Muhammad Kadiree eessatti dhalatte seeduudhaaf ani wallagga bahaa aanaa Sibuu Sireetti dhaladhe magaalaa Laqqamteerraa kiiloo meetira 65 waan akkasii kan deemsisuudha. Biyya kee kiiloo hammam jaallattaa seeduudhaaf gaafa mazzanii isinii mamaa fi mazzanii laa. Okay, gaaffii lammaffaan ikkenedha. Maaliif biyyaa baatee jedha. Ani kanan biyyaa beekaa maatii kiyya gargaaruudhaaf of jiraachisuudhaaf. Gaaffii sadaffaa hanga har'aatti nama meeqa jaallatte osoo hin sobiin jedha. Ani soban jaalladhu dhuguma isinitti himaa deema. Hanga har'aa nama 3 qofa jaalladhe. 3 iyyuu blog godheera amma. Maal jechuudha kun? Okay. Gaaffii arfaffaa durbummaa kee nama jaallattuuf kennite? Yaa nama jaalladhuuf an kenne. Wanti ittiin jaallatamtu waan taateef nama jaalladhuuf kennuudhaa qaba. Nama jaalladhuuf hin kenne. Gaaffiin shanaffaa amma durbummaan lammataa siif deebi'ee ni barbaaddaa? Eeyyee. Eenyuuf kennitaa jedha. Durbummaan lammataa naa deebi'uu akka ajaa'ibaa kana barbaada yaa Rabbi durbummaa kiyya ganamaatti naaf deebisee du'aa godhadha halkaniif guyyaa ammayyuu deebi'uu didee malee eenyuuf kennitaas jedhu immoo jaalmarroodhaaf kenna. Jaalmarroon durbummaa isaallee qaba. Anis maaf hin kennu. Inni danda'ee fudhatee jennaan kun waadaadha ittiin naaf ga'a. What a shock man! Gaaffii ja'affaa nama meeqa jaalala gaafatteettaa? Jaalatamuu malee jaalladhee hin beeku. Amma kanaan dura jette artistii tokko. Ani jaalatamuu malee jaalladhee hin beeku. Amma kanaan dura jaalala namaa dhiyeessee hin beeku. Nama na gaafata malee kan rabbiin na argu. Aslan durbi dhiira hin gaafattu. Sheemiidha. Gaaffii torbaffaan akkanadha. Ani waan kee kajeelu osoo dhiisee amma kana dubbisu. Hey y'all, come look at this. Ani waan kee kajeelu laphee keerran ciisan lapheerra ciisanii akkamiin dhiisanii jettee sirbite siittiin abbaa duulaa maal jechuu seetii inni hin dhiifamne suni maal inni jedha. Maal isiniin jedhu ilmaan Oromoo. Ajaa'ibuma. Ani waan kee kajeelu laphee keerran ciisa lapheerra ciisanii akkamiin dhiisanii jettee sirbite siittiin abbaa duulaa maal jechuu seetii inni hin dhiifamne sun maal inni maybe daabboo ta'uu danda'a.
Dabboon ni famu. Okay. Okay, gaaffii 8ffaa utuu jaalallee keetiin waliin jirtu maatiin keessi qabeera noon hin qabne odeeffannoo makana intalli ebeluun jaallattee jirti waan akkasii odeeffannoo bunaa malee hin qabne marratti. Gaaffii 9ffaa maatii kee jalaa maal hattee rukutamtee beektaa? Dhugaa dubbachuu fi akkoo kiyya jala aannan hatee dhugeera. Garuu natti hin hiikamne hatee dhugeera jala aannan akkoo kiyya na guddisena. Gaaffii 10ffaa umurii kee maaliif dhoksitaa jedha? Maaliga kun beekamaadha. Namni dulloomuu jaallataa dulloomuu hin jaalladhu akka kiyyatti. Anamma deebi'ee sabiyyee sotee natti tola. Kanaaf umurii kiyya dhoksa beektu ijoollummaa kana jaalladha. Gaaffii 11ffaa ijoollummaa keetti maal ta'uu hawwita turte jedha. Ijoollummaa kiyyatti haadha siiqqee, haadha qabeenyaa. Beekaa waa hedduu ta'uu nawa garuu ganaa mallee rabbiin achiin hin geenye. Okay, gaaffii 12ffaa namoota sooshaal miidiyaa irratti beekaman keessaa eenyuun dinqisiifattaa eenyuun jaallattaa jedha. Namoota sooshaal miidiyaa irratti beekaman keessaa dhugaa dubbachuudhaa fi tokkummaa humnaa hedduun dinqisiifadha. Sabboonummaasaa, naamusnisaa bakka daran hedduu na gammachiisa. Mucaan sana hedduu dinqisiifadha. Eenyuun jaallattaa isa jedhuudhaaf immoo mucaa gurraacha kaayiroo jiru sana baay'ee jaalladha isa jechuudha. Aslii mucaa jedhamu sana yoo beektan. Okay. Gaaffii 13ffaa. Gaaffii 13ffaan akkanadha. Namoota hiriyyummaa yookaan oromummaan itti siqxurraa jaalalli siif dhiyaatee beekaa? Eeyyeen akka ajaa'ibaatti. Ati hoo irraa qabamtee beektaadha. Jaalalli akka ajaa'ibaatti naa dhiyaatee beeka. Ani garuu kanan irraa qabamu jaalala dhuunfaa osoo hin taane, jaalala fedhii foonii osoo hin taane, jaalala sabboonummaa, jaalala oromummaa irraa qabama. Garuu jaalala hedduu naaf dhiyaata. Jaalalli naaf dhiyaatu sunillee jaalaluma fedhii foonii waliin bultii dhaabbachuu sana. Ani garuu hin qeeballe hanga irraatti. Okay, gaaffii 14ffaa jaalalleen kee osoo maal siif bitee jaallattaa? Jaalalleen kiyya miskiina mee maal isiniin jedheesinitti qabduu harmaa kana osoo naa biti hedduu jaalladha waan jalatti uffatamu kana. Gaaffii 15ffaa sirba jaalalleen keessi affeere keessaa kan akkaan jaallattu qabdaa? Kan akkaan jaallattu jechuun garmalee kan jaallattu jechuudha. Kuni jaalalleen kiyya ijoollee baadiyyaatti. Sirbi jaalala isa kam akka ta'e adda baafatee hin beeku aslan. Gaaffii 16ffaa qaama kee keessaa maal jaallattaa? Maaliifi? Gaaffii 16ffaa qaama kiyyaa hundaa'uun hin jaalladha. Garuu daran irra caalaa kan hin jaalladhu asteeppaa kiyyaa fi daabboo kiyyaa fi hidhii kiyyaa fi What a shock, man! Areeda kiyya jaalladha. Kana hundaa baay'ee jaalladha. Gaaffii 17ffaa jaalleewwan yookaan xindoota waliin jiran keessaa eenyuun jaallatta? Jaalleewwan kan bultiidhaaf wal filatanii hiriyyummaa waan addaa garaan kan waliin jiran jechuudha. Cimdii ta'anii lama ta'anii wal faana kan deeman jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi hiriyoota waliin jiran keessaa ani kanan dinqisiifadhu Isaaq Zeenoo fi Yusriyaadha. Maaliif kaayyoon isaanii tokko, sabboonummaan isaanii tokko, ciminni isaanii hedduu dinqisiifadha. Bakka isaanirraa waa hedduu baradha. Okay. Gaaffiin 18ffaa paartii kam deeggartaa jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf yaani paartii deeggaruu erganiisee waggaa gaheera. Ergi aktiivistii Jawaar Mohaammed hayyoonni keenya mana hidhaa seenanii fi artiist Haacaaluu Hundeessaa wareegamee ani dhaaba kamuun deeggarree. Garuu nama dantaa Oromoo dursee hojjetu dhaaba kamuu nan deeggara jechuudha. Ammaaf garuu nama saba isaaf dursee nama dantaa dhuunfaasaa garaaf jiraatu osoo hin taane nama saba isaaf jiraatu
nama sabasaa fi quuqamu dhaabakkamuu taanaan nan deeggara an Oromoo waan ta'eef miidhama Oromoon jaalladhu. Gaaffii 19ffaa qabsaa'ota lubbuun jiran keessaa eenyuun jaallattaa maalii fi warra wareegaman keessaa hoo jedha. Qabsaa'ota lubbuun jiran keessaa dhugaa dubbachuu fi hayya duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa hedduun jaalladha, hedduun dinqisiifadha. Maaliif isa jedhuufi Jaal Daawud Ibsaa qabsaa ganamaati. Umurii isaa qabsoo keessatti fixee kaayyoon adda bilisummaa Oromoo maal akka ta'e dhaloota qubeedhaan ga'uunsa baay'ee nama jabaa ta'uusaa mul'isa. Ammallee taanaan Rabbiin haftee umurii isaa keessaa barakaa nuuf haa kaa'u. Qaaliidhanuu fi qabsaa akkasiin argannu. Qabsaa'ummaan haqaa, qabsaa'ummaan Oromummaa fi qabsaa'ummaan bakka maal jedhee isin hima maqaaf osoo hin taane qabsaa'ummaa sabasaa dantaa sabasaatiif nama umurii isaa fixedha Jaal Daawud Ibsaa. Haa ta'u malee kaayyoon adda bilisummaa Oromoo maal akka ta'e waggaa hamma kana itti rakkatee itti dadhabee dhaloota qubeedhaan ga'uunsa anaaf nama jabaa ta'uu isaati. Jaal Daawud Ibsaa jaalladha. Kan lubbuun darban isa jedhuuf immoo warreen lubbuun darban egaa artiist keenya kabajamaa fi jaallatamaa artiist Qaalii Haacaaluu Hundeessaa hedduun jaalladha. Rabbiin biyyeetti haa salphisu. Artiist Daadhii Galaan hedduu eebbisaa addunyaa kan dhaloonni nu qaqqabsiisin kan dhabne jirra. Oromummaa isaaniif wareegamanii nama kaayyoo isaanii fi maaliif akka wareegaman nama galmaan ga'u Rabbiin nu haa taasisu. Gaaffiin 20ffaan akkana jedha. Sirba Isaaq Zeenuu keessaa kam jaallattaa? Mee sagaleedhaan daawwattootaaf jedhii jedha. Sirba Isaaq Zeenuu kanan hedduu jaalladhu. Sirba hedduu baasee jira. Yeedaloonsaa walaloonsaa kan namatti tolu baay'ee nama jabaa keenya jabeeffachuudhaan qabna. Garuu sirba isaa keessaa kan inni tolu isa kam seetanii beektaa? Beekni hundarraa wajjin kan yeroo darbe baasan jedhe yoo jettan dirqama taanaan nan jedha. Garuu badaa sagalee hin qabu. Nu keenya jennee si amannee harka siif rukunnee wayyoo wayyoo ammeenyummaan kee dangaa dabarraan kunoo argine osoo achiin abanamee hedduu natti tola. Nu keenya jennee si amannee harka siif rukunnee wayyoo wayyoo ammeenyummaan kee dangaa dabarraan kunoo argine wayyoo wayyoo qeerroo fi qarree lubbuutti dhabdee boojuu si baafnaan wayyoo wayyoo hidhaafa jecha maqaanuuf laattee shoror keessumaan wayyoo wayyoo mukti qottoo maaru mukarraa jitee ofumaa muree sanyii isaa fitee sila sabni ormumaan beekamaa biraa diinomee kanaan maal jenna gadaa dhiigdee gaada doo filattee hayyuu Oromoo hidhaatti naqdee duris naftanyaan takkaanuun tollee lugaasaan baanee badaanaan olee biraan saatu yoo mudiinni diinaa tokkummaan kaanee biyyaa shabaabnaa. Sirba kana hedduu jaalladha. Okay. Gaaffii 21ffaa jaalallee kee yookaan abbaan manaa kee nama akkamii yoo ta'e jaallattaa? Dhugaa dubbachuudhaaf jaalalleen kiyyaa yoo doktora ta'e jaalladha. Maaliif dhibee kiyya danfee waan na yaaluu danda'u? Okay, gaaffii 22ffaa shamarran baay'een dhiira laphee qabu yookaan qaama bal'atu jaallatu maaliif jedha. Egaa kun beekamaadha. Dhiira laphee qabu yookaan qaama bal'atu jaallatti shamarran. Maaliif isa jedhuuf uffatu irraa tola. Yoo hammatan naman qooquu. Yoo itti jedhan akka ispoonjii jismeensaa lallaafaa waa hedduus ni kaa'uu danda'a. Egaa namni qal'aan meeqatu jiraachuu danda'a. Kan qaama hin qabne kan qoma bal'anne natti aaruu danda'ani. Kanaafuu nama hojii walitti nan buusiin isaa please. Gaaffii 23ffaan akkanadha. Dhumarratti ergaa dabarfattu waan akkasiiti. Ergaan dabarfadhu ilmaan Oromoo qaqqaalii fi gaggaarii ammallee warreen natti mufattan dhiifama naaf godhaa. Itti aansuudhaan artistoota keenya akkuma isiniin jedhe jireenya dhuunfaa isaanii bashannananii biyya isaanii irra osoo jiraachuu danda'anii dantaa Oromummaa isaaniif, dantaa sabboonummaa isaaniif, dantaa saba isaaniif dursanii baqataa ta'anii biyya ormaa keessa waan jiraataniif nu immoo haamilee ta'anii fi
jara kana cinaa dhaabbachuu qabna, jajjabeessuu qabna, miidiyaa isaanii irratti waan barbaachisuun cinaa dhaabbachuu qabna. Kun ergaa obbolummaa Oromummaa isiniif qabudha. Qaaliiwwan koo itti aansuudhaan artistoota keenya akkuma isiniin jedhe jireenya dhuunfaa isaanii bashannananii biyya isaanii irra osoo jiraachuu danda'anii dantaa Oromummaa isaaniif, dantaa sabboonummaa isaaniif, dantaa saba isaaniif dursanii baqataa ta'anii biyya ormaa keessa waan jiraataniif nu immoo haamilee ta'anii fi jara kana cinaa dhaabbachuu qabna, jajjabeessuu qabna, miidiyaa isaanii irratti waan barbaachisuun cinaa dhaabbachuu qabna. Kun ergaa obbolummaa Oromummaa isiniif qabudha. Qaaliiwwan koo itti aansuudhaan anillee YouTube nan qabaa yoo isinitti tole galaati subscribe naa godhaa. Keessattuu nama sabboonummaa irraa barachuu dandeenyu, Oromummaa irraa barachuu dandeenyu, waan hin beekne tokko irraa barachuu dandeenyu, baacoo addaa garaa beektu ulaagaan Oromummaa bifa addaa garaatiin waan ta'eef jennaan kallattii kamiiniyyuu nama nu barsiisuu danda'u. YouTube isaanii subscribe goonii tokkummaa keenyaa cimsannu ilmaan Oromoo walitti duuluu wal arrabsuun kun faayidaa hin qabu. Wal arrabsuu osoo hin taane hamma beektan irraa sabboonummaa ani yoo nama waa tokko ilaale isa beekurraa waa tokko hubadhee dogongora koo isa kana duraa sirreeffachuudhaaf akka sabboontummaatti, akka sabboonummaatti, akka sabboontuutti, akka intala Oromoo tokkorra waan eegamutti akkan gochuudhaaf akkan sirreeffadhuudhaaf na gorsuudhaa qabdani malee nama tokko arrabsuun nama hin deebisu. Please ilmaan Oromoo wal arrabsuu guddata namni keenya kun. Tokkummaa keenya osoo jabeeffannee gaarii natti fakkaata ilmaan Oromoo. Dhumarratti immoo artist Isaaq Zeenuu na affeertee hiriyoota kiyyaaf deebii isaan barbaadaniif gaaffii na gaafataniif deebii qofsaa akka kennu na gochuu keedhaaf hedduu galatoomii obboleessa kiyya qaalii. Galanni kee bilisummaa haa ta'uutii nan jedha. Gaaffii yookaan immoo ergaa biraatiin hanga walitti deebinutti qophii biraatiin jechuudha. Dulloomin jira. Hanga walitti deebinutti nagaan tura ilmaan Oromoo. Hedduun isin jaalladha. Hunda keessanuu rabbiif jechan isin jaalladha. Warri isin mufachiise marti keessanuu bilees afuutu naaf jedha. Nagaan tura.